Kophee sirreeffadhu kophaa yaa jaallanii wareegamtoota irraa fuudheetiin of laatanii guma jaallanii baafna dirqamaan urkaatanii fudhannee lollaa qawwee jabaduu dimboo beessaa madokee wallaanachaa obokoo wajjaabeessaa madokee wallaanachaa obokoo wajjaabeessaa. Badaya jalan qabsoo kawali mana baane dirqama oromummaa si waliin falmaa yaane hiree keenya deeffannaa jabaannee falmaaf kaane bineensa adamsine nyaanne jiraannaa uummata oromiyaa galfata baannaa kaayyoorratti cichine bilisa taanaa jabaduu yaa jaal qabsoo walaba baanaa jabaduu yaa jaal qabsoo walaba baanaa. Kophee sirreeffadhu kophaa yaa jaallanii wareegamtoota irraa fuudheetiin of laatanii guma jaallanii baafna dirqamaan urkaatanii fudhannee lollaa qawwee jabaduu dimboo beessaa madokee wallaanachaa obokoo wajjaabeessaa madokee wallaanachaa obokoo wajjaabeessaa. Batala lola dunne kawalin dukaasine luluka lola holle falma kee jabeessine jabada yaa jaallanko kawada hin salphifne imala hin xumurre kaayoo baadheera gateettiif sarbaatiyyaa siif madeessera na eegii aadaa lammi siif hanqaheera jabaduu yaa Oromoo yeroon ga'eera jabaduu yaa Oromoo yeroon ga'eera. Kophee sirreeffadhu kophaa yaa jaallanii wareegamtoota irraa fuudheetiin of laatanii guma jaallanii baafna dirqamaan urkaatanii fudhannee lollaa qawwee jabaduu dimboo beessaa madokee wallaanachaa obokoo wajjaabeessaa madokee wallaanachaa obokoo wajjaabeessaa. Obsimee aadaa sabaa kan rakkoon ukkaamsite doorsisaa fi jaararraan kan ka'ee godaansifte aduun siif ifuuf taha rakkattuu si'a obsite aduun siif ifuuf taha rakkattuu si'a obsite
Beela fiidee boolaaloo dhiiga gootummaaf cobsaa wareegama yaadachaa kaayoodhaaf jechaan obsaa jaalanii sitti dhaamadhaa isantuu kaayoof qorsaa jaalanii sitti dhaamadhaa isantuu kaayoof qorsaa. Qophii kee sirreeffadhu qophaa'aa yaa jaalanii wareegamtoota irraa funeetiin of laatanii guma jaalanii baafna dirqamaan urkaatanii fudhannee lollaa qawwee jabaduu dimboo beessaa madoo kee wallaanachaa obbo koo wajjaabeessaa madoo kee wallaanachaa obbo koo wajjaabeessaa. Ashama akkam jirtu daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo kuni kan daawwachaa jirtan Walabummaa News Network qophii marii qeerroo jedhu qabna. Qophii marii qeerroo yeroodhaa yerootti itti fufaa haala biyyi keenya yookaan immoo Oromiyaan keessa jirtuu fi akka waliigalaatti immoo Impaayerri Itoophiyaa keessa jirtu irratti xiyyeeffannee marii goonaa keessummaa qabannee dhufnee jirra. Keessummaan keenyas kan uummanni Oromoo beeku aktiivistii jabaa fi falmataa mirga dhala namaa obbo Ittafaa Oorooti. Egaa baga nagaan dhuftee Ittafaa Ooroo. Galatoomii Walabummaa akkasumas illee Walabummaa News Network fadha. Baay'ee galatoomii. Egaa si ibseera jedhee yaada yooni dogoggoruu baadhee akkaataa ciniinnattee bara dheeraadhaa fi sooshaal miidiyaa irratti otoo arrabsamtuu bira dhaabbattee haala guddaa keessa dabartee qormaata hedduu keessa dabartee waraanni bilisummaa Oromoo bakka irra jiru kana gahuu isaatii fi tokko lafee dugdaa kan ta'e hojjechaa jirus kanaafis galateeffachuu barbaade irra deebi'ee yoo yaa jedhee jira. Galatoomii Walabummaa. Egaa har'a wanni irratti mari'annu kallattiidhumaan gara marii keenyatti ceenaa. Impaayerri Itoophiyaa maal keessa jirti? Itoophiyaan impaayera yeroo jennu maalini mallattoon impaayeraa kan jedhuu fi kana gubbaa irratti yaada kee akka bal'istee nuu kennitu abdii guddaa qabna. Kana wanni gaaffii garuma kallattii marii keenyatti ceena waan ta'eef mee kanarraa maal jetta akkamitti yaadda impaayera Itoophiyaa kana? Tole galatoomii Walabummaa haa ta'u Itoophiyaan har'a maal keessa jirti yookaan immoo impaayera Itoophiyaa yeroo jennu har'a hiikumti isaayyuu maalii yoo jenne waa hedduu duubatti deebinee rakkoo biyyittiin keessa darbite kana waa hedduu lakkaa'uun hin danda'ama. Isaanis durii kaasanii የኢትዮጵያ ኢምፓየር yeroo jedhanii impaayera kana jalatti maaltu hojjetamaa ture? Impaayera kana keessatti ajjeecha akkamiitu, saamicha akkamiitu, hacuucca akkamiitu, sarbinsa mirga dhala namaa akkamiitu gaggeeffama ture maqaa impaayera kanaatiin isa jedhu waa hedduu isaatoo walii himuu dandeenyu garuu wanti Oromoo jalaas haa ta'u sabaaf sablammoota biyya sanaa jalaatti wanti dhokateeru jira jedhee hin yaadu. Haa ta'u garuu gabaabumatti har'a biyyi suni akka impaayeraatti isaan waammatan sana impaayera jedhaniiti waammatu waan ta'eef impaayerri Itoophiyaa isheen jedhamtu suni har'a haalli isheen keessa jirtu guutummaa guututti isa duriirraa jijjiiramteeti. Diiggitii hagammatti ta'ee hin beekne. Sirna hedduu keessa darbitee dhuftee as geesse keessatti akka haala ammaa kanaatti kufaatii fi diiggitiin ammaa ishee argatee hin beeku jechuudha. Inni kun immoo warra kaaniif gaddaa isa kaaniif immoo gammachuudha.
warra kamiif gammachuudha? Warra leellistoota impaayira sanaa fi gadda guddaadha jechuudha. Haalli amma Itoophiyaan keessa jirtu kuni gadda isa yeroo kamii caalaayyuu gadda keessa jiru jechuudha. Warra impaayira kana jalatti hacuucamee, miidhamee, mirgi isaa sarbamee, qabeenyi isaa saamamee, dhala isaa jalatti dhabee, eenyummaa isaa jalatti dhabee, amantii isaa jalatti dhabee, afaan isaa jalatti dhabee, aadaa isaa jalatti dhabee warra jiraachaa tureef immoo iyyuu yerootti ifa arguudhaatiif itti tarkaanfachaa jiru, yerootti mirga isaa kabachiifachuudhaatiif itti tarkaanfachaa jiru waan ta'eef haamilee warra mirgi isaanii sarbameeti jechuudha inni kun. Warra kaaniif immoo akkuma jedhee yeroon isaa yeroo gaddaati. Isa kana akkamittiin impaayira kan ittiin fufsiisna isa jedhu irratti egaa isaanis hojii bal'aa hojjetachaa jiru. Warri mirga isaa falmachuudhaatiif deeffachuudhaatiifis immoo qabsoo gochaa jiru. Akkasuma hojii isaati hojjetachaa jira waan ta'eef raafama akkasii kana keessa jirti jechuudha. Amma konkolaataa shufeerri keessa hin jirre taateeti akkasumatti konkolaatuma hallayyaatti qileetti asii gadi deemaa jiru. Garuu qilee aqee eddeetti keessatti kufuu sana kan hin geenye. Ga'uun ishee immoo kan hin hafne irraa gadeerra qileetti asii gadi konkolaataa shufeera malee fiigaa jiru taateeti jirti jechuudha Itoophiyaan har'a. Baay'ee galatoomii. Egaa haala gaariidhaan ibsitee fakkeenyaaf amma impaayira yeroo jennu akkuma ati jettee konkolaataa shufeera hin qabne yookaan immoo konkolaachisaa hin qabne kan hallayyaa bu'uu ishee hafne kan immoo gizintirtee nama hedduu sabaaf sablammii hedduu galaafachaa jirtudha. Akkasumattis hoogganni waraana bilisummaa Oromoo olaanaan Jaalmarroon impaayirri raafamaa jirti, raafnee dhadhaa baafnee dhadhicha ofii keenya nyaannee areera isheellee yookaan immoo baaduu isheellee saree keenyaaf kennina malee akka iddoo biraatti kenninu hin barbaannu kan jedhu lafa kaa'e. Mee fakkeenyaaf mallattoon impaayiraa keessaa maaliif kutaalee adda addaa keessatti Itoophiyaan biyya dimokiraatawaadha, federaalaa, Itoophiyaa Republic of Democratic jedhanii yeroo isaan gara Google irratti waa hedduu bittinneessanii namni yoo Itoophiyaa rukute Itoophiyaan biyya Riippaabilikaa yookaan immoo dimokiraatawaa jedhanii akkasittiin kan barreeffamee jiru jira. Mallattoon Riippaabilikaa yookaan immoo dimokiraatawaa ta'ee mul'atu kuni Google irratti lafatti biyya sana keessatti in argama. Fakkeenyaaf haala amma keessa jirru kana keessatti biyyi akka bara durii daldala nama gurraacha gurguraa turan, nama garba jedhanii nama gurguraa turan sana keessatti bifa sanaan waan jirtuun fakkaattu. Fakkeenyaaf waa'een naannoo Amaaraa irraa lafti fudhatamee amma ammaatti paarlaamaan Itoophiyaa taa'ee lafti kun nurraa fudhatameera kan jedhu irratti marii geggeessanii beekan. Gama lixa Oromiyaa naannoo Beenishaangul Gumuziin hidhattoonni seenanii ammayyuu Beenishaangul iyyuu lafa keenyaa kan jedhan Sudaaniin ammallee lolaa jiru jechuudha. Inni kun hundinuu hin gurguratame moo maaliif akka mariitti yaaddessaa ta'ee biyya sana keessatti dhimmi lafa kanaa hin dubbatamu. Garuu dhimmi afaan Oromoo, dhimmi naannoo Tigraay baay'ee akka malee irratti xiyyeeffatamee namni hundumtuu miidiyaanis, aktiivistiinis, polotishaaniinis, poolisiinis, waraannis waa'ee Tigraay fi waa'ee Oromoo irratti xiyyeeffatee kan walii gadi fiigaa jiru. Garuu Oromoo fi Tigraay yookaan immoo naannoo Oromiyaa fi naannoo Tigraay caalaa biyya afaan hin beeknee fi uummata afaan isaanii hin beeknee fi aadaa isaanii hin beeknetu lafti weeraramaa jira. Kanaaf lafa kana hin gurgurammoo moo ammayyuu maappiidhuma Itoophiyaa keessa jirti jettee yaadda. Isa kanaan wal qabatee impaayirri kun maaliif naannoo balleessuudhaaf yaalii tattaaffiin ijoo guddaan sagantaan impaayira Itoophiyaa amma keessa jirtu kuni naannoo balleessuudhaa jedha. Naannoo caalammoo kan biyyuyyuu fudhatamaa jira. Kanaaf dimokiraatawaa fi riippaabilikiin sun immoo yoo fudhanne naannootti amana. Namuu ofiidhaan nama ofii isaatii filateen nama ofii isaatii dhashee guddiseen akka bulu barbaada. Isa kana keessatti akkamitti ilaalaa jirtaati? Tole galatoomii olamu. Biyyi kuni
abbootiin warra har'a biyya bulchaa jiranii kuni dur maal gochaa turani? Nama gurguraa turani. Namadha biyya adda addaatti akka daldalaatti itti fayyadamaniiti biyya garagaraatti namoota ilma namaatti gurguraa turan jechuudha. Ilmaan isaanii immoo har'a maal gochaa jiru yoo jenne haalli addunyaan qaroomina irraatii kan ka'e nama gurgurachuun yeroon isaa waan irra darbee fi wanti isaan itti deebi'an maalidha? Lafa gurgurachuu, biyya gurgurachuu isa kanatti deebi'an jechuudha. Isa kana keessaa gaa akkuma akka fakkeenyaatti waa xiqqoo tokko fuunee keessaatii ilaaluu dandeenya. Har'a gama Sudaaniin yoo ilaalte Sudaan amma gadda ta'anii maal jedhani? Sudaan kiiloomeetira 30 Itoophiyaatti seenteetti kan jedhu ofuma isaaniiyyuu paarlaamaa irra ta'anii amananii jechuudha. Isheen garuu sanaati olitti eessaaf isa deemteeti jirti. Achiin Gondariin Sudaaniif kennaniiti. Finfinneen immoo kan keenyaa jedhu addanaati. Amma warri Gondar taa'ee Finfinneen kan keenya jedhu waan Sudaan Gondaritti seentee kiiloomeetira 50 fi haga 80 irraa fudhatteettu san hin dubbatan. Mootummaan biyya bulchaan jira jedhu Sudaan har'a maal jechaa jirti? Beenishaangul kan keenyadhaa jetteetti. Kana sirnumaan gaafattee deeffachuu qabnaa jetteetti irrattis lolachaa jirti. Gaaffiis dhiyeessitee jirti jechuudha gama seeraatiinis. Isa kanarraatii paarlaamaa irratti hin dubbatamu. Maaliif? Wanti isaan biyya gurgurachuu, nama gurgurachuu irraa gara biyya gurgurachuutti inni isaan darbaniiranii fi tokko isa kanaa jechuudha. Warri achitti biyya isaa gadhiisee fi Amaarri Gondariin warra Sudaaniif gadhiiseeti lafa Oromoo Finfinnee falmachaa jira. Gondariin warra Ormaaf gadhiisaniiti gar tokkoon warra Eertiraafis gadhiisuuf deemu sichi. Sudaan qofaa miti. Eertiraanis achiin dhuftee irraatii haga tokko fudhatti isaan garamitti deemu. Finfinneen kan keenyaa sana deeffachuu qabnaa, ristii keenyaa, maalii keenyaa, Direedawaan kan keenyaa, Shaashamanneen kan keenyaa isa jedhutti isa kana kan isaan Oromiyaa keessaatii kan isaanii kan hin taane. Seeraanis, heeraanis gamuma kamiiniyyuu qooda kan keessaatii hin qabne lafa Oromooti asii falmatu jechuudha. Isa kaan maal godhaniiru? Fira ittiin bitachuuf isaan amma Sudaaniin calluma jechuun isaanii gama tokkoon yoo Sudaan haga barbaaddee deemtee kuni kan keessanii waliin jiraannaa yoo jedhani biyyittii impaayera ishee jedhamtu sanaatiif rakkoo kan isaanitti ta'e har'a qoonqoo isaaniitti rakkatee impaayera isheen jedhamtu sun fuulduratti harkaanfachuun kan isheen dadhabdee fi tokko naannoo inni jedhamu suni jiraachuu isaati. Killil isa jedhamu sana jechuudha. Killil inni jedhamu suni har'a warra impaayera barbaaduuf mataa ukkubbiidha jechuudha. Killil inni jedhamu kun naannoon kun yoo badee impaayerri suni jiraatti jechuudha. Impaayerri jiraachuuf naannoon baduu qaba jechuudha. Impaayerri jiraachuuf bulchiinsi naannoo kun diigameeti akkamitti deebi'uu qaba? Akka isa durii isa bara akka Dargiifaatti akka bara Haayile Sillaasees akka bara Minilikfaa isuma afaan tokko aadaa tokko amantii tokko sanatti gaafa deebi'u impaayerri suni bilisaan nagaa taatee tasgabboofteeti jiraatti jechuudha. Amma impaayerri sababaan inni itti tasgabbii dhabee fi namni sabni hundumtinuu afaan koo isa jedhutti deebi'e. Sabni hundumtinuu amantii koo isa jedhutti deebi'e. Sabni hundumtinuu naannoo koo isa jedhutti deebi'e. Sabni hundumtinuu bulchiinsa mataa koo isa jedhu sanatti deebi'e. Kuni gaafa dhufu immoo maaltu bada? Impaayera isa jedhamu sanatu diigamaa jechuudha. Diigamuun suni har'aa murna tokko duwwaadha kan inni siyaasa isaanii kan inni jeeqaa jiru. Murna tokko duwwaadha dinagdee isaanii kan inni jeeqaa jiru. Sababiin isaas isaan sababa siyaasa isaaniitiin sababa dinagdeen isaan biyya sana keessatti waggoota dhibbaatiin oliif ittiin keessaatii fudhachaa turan suni isa kam caalaayyuu hedduu isaan fayyadeeti jira jechuudha. Amma iddoo kanatti impaayerri kun gaafa diigamtu isa kanas ni dhabu jechuudha. Lafa kan keenya jedhan sana ni dhabu jechuudha. Naannoo kan keenya isa jedhan sana ni dhabu jechuudha. Amma argiteetta yoo ta'e booda irratti itti dhufna waan dirree isaa kan masqala addabaabaa isa jedhan sana achirrattuu qaamni biraan itti dhimma bahuu hin danda'u gara isa jedhutti dhufaniiru isa kana booda itti deebina. Kuni maalirraa dhufe? Jiraachuun impaayeraa suni isa kana isaaniif heeyyamee ture. Impaayerri suni wanti isaan kan keenya jedhan hundumtuu isaaniif mirkanaa'eeti kan keessanii jedhamaa jechuudha. Har'a haga humna isaaniitti isuma kanallee mirkaneessuuf
impaayera sana jiraachisuudhaatiif qaama mootummaa keessaas bifa garagaraatiinis haga danda'anitti warri hojjechaa jiran ni jiru jechuudha. So isa kanaafi gama Tigraayitti deemanii lolli isaan banan, Oromiyaatti as dhufanii lolli isaan banan, warra Kibbaa irratti deemanii lolli isaan banan, biyyoota ollaa irratti lolli isaan banan, kuni hundumtinuu addunyaa irra deemanii jeequmsa garagaraa, biyya keessattis jeequmsa garagaraa inni isaan uuman hundumtuu maal barbaadaniiti? Biyyittii ishee kaleessa impaayera Itoophiyaa ishee jedhamtu sana maquma sana qofaatiin akka isheen jiraattu malee waan biraan tokko ufee akka itti hin makamne. Lafti isaan qabatan lafti kun kan keenya kan jedhan suni maaltu isaaniif eeyyama? Yoo impaayerri jiraatte isaaniif eeyyamama. Yoo lagdi kun kan keenya yoo jedhan laga sana kan isaaniif eeyyamuu danda'u humna sirna impaayera sanaa qofaa akka ta'etti waan amananii isa kanarraas immoo fayyadamtoota ta'anii waggaa dheeraatiif bara dheeraatiif jiraatanii waan turaniifi kana akka inni hin diigamneedhaatiif qabsoo hadhooftuudha gochaa jiru jechuudha isaan. Kana egaa akka waliigalaatti haalli amma isaan keessa jiranii fi biyyittiin akka biyyaattis nageenyi isaan keessa jiranis ofuma isaaniitti har'a yeroo dubbachaa jiran maal jedhu? Lolli biyyittii irratti amma akka biyyaatti silaa biyya Itoophiyaa jedhamu sanillee waamaa hin jirani har'a. Gaafa achi gadi xiqqeessanii gaafa waaman lolli gama hedduutiin nurratti banamee jira jedhu. Lolli gama hedduutiin Amaara irratti banamee jira. Itoophiyaa irratti illee jedhan. Sudaan Amaara irratti banteeti jirti jedhu. Tigraay Amaara irratti bantee jirti jedhu. Oromoon Amaara irratti banee jira jedhu. Qimaanti Amaara irratti banee jira jedhu. Agaw Amaara irratti lola baneeti jira jedhu. Kuni hundi lola kana maaltu fidee? Isa jedhu lola kana gidduu maaltu jira? Impaayera jiguu qabu tokkotu waan jiruuf lolli kun gaggeeffamaa jira. Gaafa impaayerri kun jige lolli kun hin dhaabbatu. Haga impaayerri kun jirutti garuu lolli kun hin dhaabbatu jechuudha. Isaan maaliif kana gidduu akka utubaatti dhaabbatanii lola kana gamaa gamanatti akka saree maraatti nama cicciniinu jiraachisuu impaayera kanaatiif wareegama isaan baasaa jiranidha jechuudha. Garuu amma akka amma deemaa jiru kanatti immoo impaayerri sunis diigamee uummannis mirga sabaaf sablammootaa akka barbaadu sanatti ijaarrachuudhaatiif qabsoon inni gochaa jiru ittuma fufaa jechuudha. Kana gidduutti warri maqaa Amaara jedhee maqaa dhahatee warri deemu yeroo gabaabaa booddee akka dhuunfaattis akka sabaattis qaamnis namnis maqaa kan himatee as bahu hin dhiba. Jaallateenis dhiba jibbanis jechuudha. Maaliif duratti sabaaf sablammoota hedduutu maquma sana jalattuu ukkaamamee warra Agawoo kana yoo fudhatte, warra Qimaantiin yoo fudhatte, warra Hawwii yoo fudhatte, hedduu isaanii yoo fudhatte maqaa tokko jalatti, agoobara tokko jalatti ukkaamamaniiti biyya sana keessatti akka olaantummaa qaban tokkotti agarsiisaa turan jechuudha. Har'a kun inni diigamee jechuudha. Isa warra kan Oromiyaa haa irraanfatan, kan Tigraay haa irraanfatan, kan Beenishaangul, kan warra Kibbaa haa irraanfatan. Achuma keessattuu Gondarumaaf Goojjam sana keessattiyyuu har'a nuti Amaara miti jedhanii Amaara kan jedhamu hin jiru jedhaniiti warra irratti lola banantu jiru waan ta'eef sichi qaamumti ani Amaara jedhee himatuyyuu biyya sana keessatti dhibuuf deemaa jechuudha. Guyyaa sana maaltu ta'a? Impaayera inni jedhamu suni diigameeti biyyi sabaaf sablammoonni nagaatiin keessatti walii wajjin jiraachuu danda'an biyya dimokiraatawaa ta'e tokko ijaaruudhaatiif akkaataatti uummanni sabaaf sablammoonni walitti dhufanii balballi isaa carraansaa banamaa. Galatoomi ittafa. Egaa akkuma atuu jettee hundumtiyyuu afaan koo fi aadaa koo kan jedhu irratti qabsoo gochaa jira waan ta'eef impaayerri kun jiguuddu malee yookaan diigamtu malee biyyi sun keessatti nagaan hin bu'u. Sababiin isaas impaayera jechuun afaan tokkoo fi biyya amantii tokkoo fi walumaa galatti sirna fiyuudalaati waan ta'eef eenyuyyuu ittiin buluu hin danda'udha. Akkani waan jechaa jirutti. Mee fakkeenyaa fi kana keessa wantoota hedduutu jira jechuudha. Fakkeenyaa fi dirree masqalaa kana gubbaa irratti dirree masqalaa hin kabajama. Dirree masqalaa jechuun akka afaan faranjiitti yoo fudhannee naannoo namni itti bashannanu yookaan immoo
jaardinii guddaasaa yookaan lafa hawaasni itti wal gahu lafa beekamaa tokko jechuudha. Lafa kana gubbaa irratti amantiin kamiyyuu gaddas gammachuus kan biyyattii sana keessa jiru waliin qooddata jechuudha akka hawaasaatti. Kanaaf lafti kuni nama hundaaf banaadha. Fakkeenyaaf hammi iidiin as dhufaa jira. Iidiin kuni kan namni amantii musliimaa qabu hin beekaa. Ji'a tokko guutuu ramadaana addunyaa kiristaannis hin beekaa jechuudha. Ji'a tokko guutuu soomanee ayyaana isaa achitti hin kabajannaa kan jedhu gaaffii dhiyeessanii jiru. Gaaffii sana gubbaa irratti garuu dirreen masqalaa kan warra masqalii baatu qofadha malee nama biraa hin ilaallatu kan jedhu jira. Isa kanaaf impaayera isa jedhan sana Itoophiyaan waggaa 27 kana keessatti wanti godhame wanti akka hamma haala amma jiru kana keessatti tokkoffaa keewwanni 39 bahuu qaba. Lammaffaa amma naannoon diigamuu qaba. Amma immoo waa'een dirree masqalaa kun iyyuu uummanni islaamnis gibira gabbareetu waan achirratti hojjetame sana kiisa isaa keessaa dafqa isaa irraa baasee kan irratti gabbare yookaan immoo kan irratti kenne satu dirree masqalaa sana kan ittiin eegamullee wanni ittiin hojjetamullee gibira uummanni kaffaleen. Uummata masqala baatu qofa miti kan gibira gabbaraa jiru. Akka waliigalaatti namni kamiyyuu jiraataan magaalaa Finfinnee keessa jiru gibira gabbareetu achi keessatti of arguudhaaf jedhee waan hojjetamu hunda qooda irraa fudhachaa jira. Garuu amma lakkii isinii warri amantii islaamaa qabdanii bakki kun isin ilaallatu yeroo jedhanii tarii uummata islaamaa biyya Itoophiyaa keessa jiru kana akkuma kanaan dura sooshaal miidiyaa irratti dubbachaa turan. Isinii lammummaa Itoophiyaa miti lammii Itoophiyaa miti Itoophiyaa keessa jiraattu malee kan jedhamu jira. Tarii waan kanatu dhufaa jira waan kanatu deebi'ee lafarratti mirkanaa'aa jira moo dhuguma uummanni kuni sababiin uummanni islaamaa dirree masqalaa sanatti bahee ayyaana isaan ayyaaneffanneef maalidha jettee yaadda? Ati akka nama hordofaa amantii kiristaanatii biyyoota adda addaa keessa jirtaa keessattuu biyya qaroome keessa jirraa islaamni fi kiristaanni warri kiristaanaa keessattuu uummanni Kanaadaa akkuma beekamu mootummaan Kanaadaa islaama miti garuu uummata islaamaa iyyuu hin faxarsiisaa hin nyaachisaa namni biyya sana keessatti paarlaamaan biyya sanaa lakkii wanni kuni nuti uummata kiristaana kanaaf iyyuu wanni akkasii biyya keenya keessatti hin ta'u jedhanii waan mormii kaasan argaa hin jirru gammachuu qaba uummanni guutuun akka addunyaatti waan addaa hojjete mootummaan Kanaadaa jedhameeyyuu kan itti faarfamudha. Isa kanaaf immoo uummanni kun immoo kan Itoophiyaa islaamni biyya sana keessatti dhalatee guddate hangafa amantii islaamaati iyyuu islaamummaan iyyuu kan madde Itoophiyaa irraa warri nagaadhaanii amantii islaamaa fudhate kan jedhamu addunyaa guutuutu ragaa baha. Kanaaf akkamittiin yaadni isaan amma dhiyeessaa jiran kun iddoon kun isin ilaallatuun kun kanaan waliin faallessu seenaa kanaan walii hin jeequ moo impaayeruma keenya kanatu itti fufuu qabaadha kan isaan jechaa jiran. Galatoom. Tole galatoomi. Jarri kuni achuma asee dhufteedhuma isaaniitu rakkoo qaba. Rakkoonni inni qabu maalidha? Tokko ofitti amantummaa. Isaan amanamaan maal jedhu sabni kuni gosti kuni ofitti amantummaa hin qabu jedhaniiti namatti maxxansu yeroo baay'ee. Garuu amma biyya kana keessatti biyyi Kanaadaa kuni Ameerikaa caalaallee jechuudha. Ameerikaa caalaa mirga sabaaf sablammootaa, mirga amantii, mirga afaanii, mirga aadaa kabajuutti sadarkaa tokkoffaarra jirti. Kan Ameerikaan illee hin kabajne Kanaadaan mirga kana guutuudha ilma namaaf kenniteeti wal wajjin jiraataa jechuudha. Ayyaana sabaaf sablammootaatu jira biyya kana keessatti. Namnuu afaan isaatiin, aadaa isaatiin guyyaan inni itti bahee ayyaana kabajatutu jira jechuudha. Suni amma warri Itoophiyaa warri ofiin jedhu kuni, warri impaayera faarsu kuni, warri finxaaleeyyiin kuni biyya kana keessatti gaafa ayyaanni kuni jiru biyya namaa keessatti uffata isaanii isa amma qaroome sanallee uffatanii otoo hin taane ishee durii sana ishee qumxaa kunoo ishee gonnoffee akka paantii ishee akkasii uffataniiti kanadhaa aadaan keenya uffanni keenya jedhaniiti
Isuma kal'ee sana jechuudha. Isa sana uffataniifaati bahaa jiru. Isa har'aa kana jechuudha biyya alaa kana keessatti. Biyya keessatti garuu Oromiyaa jechuun isaanii fi akkuma biyya Kanaadaati. Amaaraa fi Oromiyaan akkuma biyya Kanaadaa, akkuma biyya Ameerikaati. Akkasuma Oromiyaattis itti baqatanii dhufanii bari. Biyya isaanii miti. Kanaadaattis, Ameerikaattis, Awurooppaattis ittuma baqatanii dhufan. Nuti biyya kana keessatti isaan wajjin walqixa. Maaliif jennaan biyya namaa keessa jirra waan ta'eef. Gaafa biyya keenyatti deebinu garuu walqixa miti. Isaan amma gaafa asiitii gallu hundumtinuu dirree xiyyaaraa eessaatti buuna? Dirree xiyyaaraa Oromiyaa keessatti buuna. Isaan kan keenyaa jedhu. Akka tiraanziitiif achi keessa akka darbanillee hin beekan haga ammaatti. Maaliif? Impaayera sanatu mirga sana kenneefi. Sirna bulchiinsa impaayerri suni kaleessa gad dhaabate sanatu mirga sana kenneefi. Nuyis haga ammaatti lakkii mirgi kunii kan keessan miti isiniif hin eeyyamamuu jedhamee dhibbaan dhibbatti wanti dura dhaabbatameef hin jiru. Garuu naannee maalidha? Biyya sana keessatti amma barreeffama isaanii argiteetta jedhee man yaada wanti isaanii waa'ee dirree masqalaa sanarratti waa'ee idaal fixrii sarran irratti warri amantii musliimaa warri qaban bakka sanatti ayyaana keenya kabajanna jedhanii gaafatan irratti deebiin kennameefi bulchiinsa amantii ortodoksii keessaati deebii kenname. Kantiibaa biraati deebii kenname. Achirratti argiteetta jechuudha. Eenyuuf ammallee mirgi akka eegamaa jiru. Eenyutu achirratti ammallee olaantummaa akka qabu. Impaayerri suni ammallee caccabaa umtishee diigamaa umtishee tattaafattee akkuma boofti du'eera jettee yoo tiiste biyyoo nyaateeti ka'a. Kanaaf yeroo baay'ee bofa ajjeesanii kan fannisan. Bofa ajjeestanii istu lafatti. Bofa ajjeesteeti mukarratti fannista. Maaliif? Akka inni biyyoo arraabee lubbuun hin horanneetiif. Jarri kun du'aniiru yoo jettes biyyoo arraabaniiti akka bofaatti warra kaanidha. Kanaaf maal goota? Biyyi suni kan isaanii moo kan isaanii miti? Dirreen kuni kan isaanii moo kan isaanii miti? Dirreen kuni akkuma isaaniif mirga kenne amantii isa kaaniifis mirga kennamoo hin kennu isa jedhu akka isaan baraniif maal goota? Fuutee mukarratti fannistaa jechuudha. Achirratti inni tokko maal jedhetti barreessa? መስቀል አደባባይ ለመስቀል ተሸካሚዎች ብቻ ነው ይላል። አክቲቪስቲው ኢሳኒት ጋኒ ኩን ድሬ መስቀላ ወርማ መስቀለ ባተኒ ቆፋፍ ኢሰካኒፍ ኢሳኒፍ ሐላላ ኢሰካኒፍ ሐራማ ድሬ መስቀላ ጀቹዳ አከሲቲን በየሰነ ኬሰቲ ወሊን ጅራተሙ ሞይን ጅራተሙ ኢሰጀዱ ዲፊኒሽን ይሄዱዩ ነመንጋፈቱ ንኩን Abbaan lafaa achumarratoo jiru amma bari warruma abbaa lafaatu isin eddee kanarratti ayyaana kana kabajachuu fi mirga hin qabdanii jechaa turan miti isin biyyi keessan iyyuu as miti godaantaniiti dhuftanii jedhaniiti nutti himaa turan jechuudha. Oromootu gara Finfinneetti godaane malee isaan Finfinnumarra jiraachaa turredha jedhu. Oromootu gara Oromiyaa amma ishee jedhamtu kanatti godaanee dhufe malee isaan achumarra turan. Wallaggi kan keenyaa Oromootutti godaanee dhufee keessaanuu bahuu qabu jedhani miti. Wallootti Oromootu godaanee dhufee kan keenya ture keessaanuu bahuu qabu jechaa jiru miti. Kanaaf Addis Ababa bararaa jedhu isaan egaa bararaa kana bara dur Amaarri yeroo irra ture bararaa jedhama. Amma ergasii erga Oromoon itti godaanee dhufeeti Finfinnee taa'ee Finfinnee dura immoo Addis Ababa immoo eenyu warra itti gee xaayituu maalii warra xaayituu warra jedhaman kana atsee warra jedhaman kanatu Addis Ababa bareedduu taateefi abaaboo isa jedhurraatii Addis Ababa jedhanii moggaasanii jedhaniiti akkasittidha hiikkatu. Umurii Oromoo Finfinnee keessatti yommuu lafa kaa'anii waanuma eengaddaa kana godhaniiti lafa kaa'u. Umurii Oromoo fuudhaniiti waanuma eengaddaa kana godhanii kaa'u jechuudha Oromiyaa keessatti. Isaanoo waggaa 5,000 ol jiraanne irraa biyya kana keessaa jedhu. Kan gama biraatiin immoo seenaa gaafa himatanii eenyu Luusii kan keenya jedhaniiti himatu mitiire isaan.
seenaa umallee fuudhanii hunda kan isaanii godhatu. Ofii gaafa himatanii Amaarri biyya kana keessatti umurii waggaa 5,000 haga 7,000 jedhanii himu yaada garagaraatti himu waan ta'eef yeroo baay'ee. Amma jara kanaa akkaataa kanaatiin gaafa deemanii Itoophiyaa inni jedhamu suni rakkoon biyya sanaan qaamota warra kami warra Itoophiyaa jedhee himatuu fi warra Amaara jedhee ofii himatu kanatu rakkoo sabaaf sablammoota biyya sana keessa akka ta'e addunyaanis argaa jirti. Uummanni biyya sana keessa jirus argaa jira jechuudha. Isa kanammoo akkamittiin furamaa isa jedhu furmaatatti deemaa jira. Ofuma isaaniiti wanta namni bira ga'uu hin dandeenye, waan namni tuquu hin barbaanne, waan namni lafaa kaasuu hin barbaanne, lafaa kaasuu jechuudha. Har'a dirreen masqalaa inni jedhamu kuni ani charchii achitti argeen beeku. Charchii ortodoksii achi keessa dhaabbatee diigamee argeen beeku. Gaafa bakki suni hojiidhaatiif gaafa qotamu gaafa jalqabamu argiteetta yoo ta'e Iskindir Naggaa achirra deemee maal akka inni dhaadachaa ture argiteetta sooshaal miidiyaa kanarratti. Hin turan bula malee ishee kana ni deeffannaa jedhe. Namni nu dura dhaabbatee lafa kanarratti nu mormu tokkoyyuu hin jiru jedheeti dubbachaa ture Iskindir Naggaa. Har'as warri kun bifa biraatiin warri mana amantaa ortodoksii bulchiinsisaa guutummaa akka biyya sana keessatti warri jiran wal gurmeessanii dhufaniiti lafti kuni bakki kuni nuuf mala malee qaama amantii biraatiif hin maluu kana sirnatu nuu eeyyama impaayera biyya kanaatu nuu eeyyama seeratu nuu eeyyama waggaa 150 waggaa 200 ol waggaa 5,000 nuti bakka kanarratti kan keenya amantii keenya qofaatu bakka kanatti heeyyamama. Bara dargii sagantaa garagaraatu iddoo sanarratti gaggeeffamaa ture. Xiqqoo kan inni yaadadhu keessaa jechuudha. Hin gaafanne yeroo sana isaan waan kana. Yeroo dargiin achirratti sagantaa garagaraa yommuu gaggeessu yeroo maskara mulattii fa'aa ayyaana garagaraa qophii garagaraa yeroo gaggeeffamu bakka sanarratti gaggeeffachaa tureera dargiin. Hin gaafanne yeroo sana maaliif hin gaafatani? Sirna yeroo sanaatu harka 100 keessaatii harka 70 harka 80 harka isaanii jira waan ta'eef hin kaasan. Amma maaliif kana kaasaa dhufani? Wanti hundumtuu harka isaaniitii akka bahaa jirtu, akka impaayerri sun diigamaa jirtu waan argaa jiraniif haga danda'anitti waan kaleessa kan keenya jedhanii itti kabajatanii itti fayyadamanii itti jiraachaa turan sana gara falmachuutti seenaa jiru jechuudha. So isa kanaaf egaa amma jarreen kun deemanii isa kana maal gochuudhaatiif deemu? Mootummaanti biyya sanaayyuu bulchiinsi Finfinnee kantiibaan Finfinnee waan kana akkamittiin furaa isa jedhu amma sichi deemneeti ilaallaa jechuudha. Eenyuuf eeyyamamu? Yoo akkuma amma isaaniif eeyyamame kanatti kan itti fufu yoo ta'e ida kana keessatti warri amantii islaamummaa warri qaban bakka sanatti ayyaana kana hin kabajatan yoo ta'e lafti suni qofaatu hin taane akkuma Oromoon kaleessa waa'ee dhimma Finfinnee irratti falmachaa akkuma ture akkuma waa'ee dhimma Finfinnee irratti qabsoo akkuma gochaa ture dhimma dirree sanaatiif jedhee Oromoon qabsoo addaa wanti inni gaggeessu hin jiru biyya sana keessatti. Kana Oromoon jala buree meekuu qaba. Dhimma dirree sanaatiif jecha qabsoo addaa wanti gaggeeffamu hin jiru. Qabsoon keenya rakkoon kun maddi ishee eessaa yoo jenne guutummaa guututti Oromoon kansaa deeffachuu keessatti deebiin kana argamaa jechuudha. Haga sanaatti irratti akka barbaadan utaaluu danda'u. Sana booddee akka keessaa galan beeku isaaniiyyuu. Kanaaf akka waliigalaatti Oromoon waan akka salphaatti ilaaluu hin qabu jechuudha isa kana. Uummanni Islaamaas mirga guutuu inumaayyuu warra gaafate kana warra amantaa keenya malee warra fannoo warra baatu malee bakka kanatti kabajachuu namni danda'u hin jiru warra jedhuutiin olitti dirree sanatti namni mirga guutuu qabu warra amantii musliimaati. Yoo haqni isaa dubbatame jechuudha. Mirga guutuu kan itti qabu. Mirga isaanii kan immoo kabachiifachuudhaatii fi sababa amantiidhaatiif jedhamee sababa ayyaanaatiif jedhamee wanta calluma jedhamu otoo hin taane har'a yoo waan kana akkasumatti hin callisan yoo bira darbani sichiyyuu kanaan durayyuu gaafa dubbanne kan keenya ta'uu waan nu mirkaneessaniif kana booddee nu gaafachuu hin danda'u isa jedhu irratti seeraan keewwachuutti deemu jechuudha. Kanaaf ammumaan dura dhaabbatameeti inni kunis mirga kooti keessatti waan barbaade kabachuuf mirga hin qaba. Oromoon waan barbaade achirratti kabajachuuf mirga guutuudha qaba. Irreecha isaa yoo barbaade dirree sana irratti kabajachuuf Oromoon mirga guutuu qaba.
mirgi warra masqalii baatu qofaatiif achirratti eeyyamu biyya sana keessa jiraachuu dhumayyuu hin qabu tasumaayyuu. Kanaaf dhimmi suni dhimma warra amantii musliimaa qabu qofaa otoo hin taane qaamni sabaaf sablammii biyya sana keessa jiru nuyi sagantaa barbaanne iddoo kanatti godhachuudhaatiif mirga qabnaa. Mirga sabaaf sablammootaatu dirree kanarratti kabajamuu qaba. Dirreen kuni kan koo qofaa otoo hin taane kan keenyadha isa jedhu sanatti hundi akka fudhachuu danda'uu fi ammarraa kaasetti dura dhaabbachuu danda'u qabaachuudha. Jarreen warra kan keenya qofaadha warra jedhu kana achi keessaatti dirree keessa ari'anii baasuu danda'u qabu jechuudha. Hin jiru maqaan isaanii lafa sanarratti hin barreessamne, kitaabni sanaan barreeffameerus hin jiru kan isaaniitti jedhame, seenaan isaaniif barreesse kenneerus hin jiru. Mirgi isaan kanatti fayyadamanii jedhan kan isaaniif kenne tokkichi maali? Jiraachuu impaayera sana keessatti waggaa meeqaaf fayyadaman sanatu hagammaatti namnuu ifa bahee dirreetti waan isaan hin gaafannee fi har'a kan keenya isa jedhu lafti kuni kan keenya, daangaan kuni kan keenya. Kanaaf inni isaan amma naannoon diigamuu qaba jedhanii wixxifatanii halkanii guyyaa kan isaan hojjetanii fi isa kana galmaan gahachuuf waan ta'eef naannoon diigamus hin jiru. Dirreen sunis dirree warra masqalaa qofaatiif jedhame kan seerri lafa kaa'us hin jiraatu sichillee jiraachuuf hin taa'u jechuudha. Baay'ee galatoomii daawwattoota keenya jaallatamoo kabajamoo kuni kan daawwachaa jirtan Walabummaa News Network. Egaa amma hanga xumura sagantaa keenyatti akka nu faana buutanii nu hordoftan abdii guddaa qabna. Egaa mee ittafaa haala amma keessa jiru kana keessatti haala isaan ittiin deemaa jiran kuni waan hedduu ulfaataadha. Waan amantii Islaamaa qofaaf otoo hin taane sabaaf sablammii biyya sana keessa jiraatan maraaf haala hedduu haalan baay'ee suukanneessaa fi baay'ee itti nama rakkisu ta'uu danda'a jedhee yaadaa jechuudha. Asumarraa wal qabatee mootummaan amma warri Itoophiyaa kan amma jiru kuni ani shororkeessaa kan jedhu shororkeessummaadhaan jaarmiyaa siyaasaa hedduu himachaa jira. Tasuma immoo jaarmiyaadhuma barreeffamee kitaaba tokkorra illee hin jirre. Guugalii keessa hin jirre biyyoota tokko keessatti illee galmaa'ee hin jirre maqaa shanee jedhu kan jedhu himataa jechuudha. Shororkeessaan eenyudha isa jedhu. Inni lammataa shororkeessaa jechuun maal jechuudha? Hiika dhumti shororkeessaa kun maalidha? Kana wanti kaasaa jiruuf bara wayyaanee shororkeessaa jedhamee waggaa 27 guutuu nama hedduutu lubbuutti dhabee hin banne. Wayyaaneen dargii irraa fudhate. Dargiin qayi shibbir jedhee itti fayyadamaa ture. Kanaaf qayi shibbir isa jedhu sanarraa gara shororkeessummaatti jijjiiranii shororkeessaan amma immoo kan biraa immoo inni kun immoo dhalee jira. Kunis mallattoo impaayeraati jedhee yaada. Maaliif walumarraa dhaalu waan ta'eef bifa ittiin uummata kana nama mirga isaa gaafatu nama isaan fuuldura dhaabbatu ittiin ajjeesanidha. Kanaafuu mee kanarratti yaada akkamii qabdaati? Shororkeessaa eenyudha isa jedhuuf fi shororkeessaa jechuun maal jechuudha kan jedhuuf kanarratti yaada kennuu qoodii galatoom. Tole galatoom walabummaa. Waa'een shororkeessummaa kuni akka seera biyyi hundumtuu akka biyyaatti kan mataasaa kan ittiin shororkeessummaa ittiin hiikuu ni qabaata. Garuu addunyaan waa'ee shororkeessummaa kana akkamitti hiikti, akkamitti ilaalti, maali ulaagaansa, sadarkaa akkamiirra yoo gaheedhaaf finxaaliyyummaan tokko shororkeessaa namni tokko isaa ta'u murni tokko akkamittiin shororkeessaa jedhamaa isa jedhuufi kana abbootiin seeraas warri waan kana keessa sirnaan beekan yeroo baay'ee dudubbataniiru dhimma dhageenya. Inni amma kuni shororkeessummaa kana Itoophiyaan yookaan immoo sirni amma jiru kuni gaafa dubbatu qaamota lama ifatti kan himateeru qaba. Dhoksaatti immoo qaamota murna maqaa namootaa dhahee kan inni akka shororkeessummaatti himateeru kaleessa gadda kana argaatti jirra jechuudha. Dhoksaatti warra biyya diiguuf hojjechaa jiru warra jedhamee murna warra naftanyaa keessaatii kan inni dhiyeesseeru tokko jiru jechuudha. Akkuma walii galaatti kan keenya irraatii yookaan waan haaraan finne abiyyifaa waan haaraa tokkollee wanti isaan gadi fidan hin jiru. Isuma kaleessa abbootiin isa leenjisan sun isuma kaleessa Abbaa Itsaayee isaan leenjise isuma kaleessa Getaachoo Asaffaa isaan leenjise isuma kaleessa
Geetaachoo Asaffaa sirriitti waan kana akkamittiin Oromoo ittiin rukuchuu dandeenya? Akkamittiin biyya keessaa isaan baasuu dandeenya? Akkamittiin qabeenya Oromoo saamuu dandeenya? Yoo maal jenne, yoo maal himanne, yoo eenyuun ajjeefne isa jedhu keessatti Abiy Ahmed nama adda durummaatiin leenjii gahaa nama qabudha. Nama leenjii gahaa nama qabu yeroo sana keessattis Oromoo basaasuuf hiisisuu ajjeesisuu irratti nama adda durummaatiin nama jiru bu'aa guddaa warra TPLFif nama buusee hanga fedhii isaaniitinuu aangoo kana dabarsanii isatu nu baraaruu danda'a. Oolmaa kaleessa nuuf oole, nutis oolmaa kaleessa isaaf oolle. Isa guddisne, isa barsiisne. Yoo isatti kennine nu baraaruu danda'a jedhaniiti isaanillee amananiiti isatti kennan. Garuu inni booddee gaheete haala aangoo irratti haala tokko tokko irratti wal ganuun suni adeemsuma siyaasaati. Garuu muuxannoo har'a ittiin nama himachaa jiru kana qaama adda bilisummaa Oromoos warra TPLFis himachaa jiru kana eessaa fide yoo jenne isuma kaleessa TPLF adda bilisummaa Oromoo shoror keessaa jettee galmeerra keessee ittiin uummata Oromoo fixaa turte, ittiin jaarmiyaa siyaasaa kana biyyaatti ittiin baaste, ittiin ilmaan Oromoo harkarraa muraa, miillarraa muraa, qabeenya saamaa kumaatamaan lafarraa fixaa ittiin turte sana isuma fideetii as kaayee jechuudha. Maaliif waan haaraa fiduu hin danda'u waan ta'eef. Amma gaasa kana keessatti haala amma adda bilisummaa Oromootti jiruuf ulaagaa shoror keessummaa kana ni guutaa isa jedhumoo moo Abiyyi faa doorsisumaafidha kana gochaa jiru yoo jenne Abiyyi faa doorsisumaaf malee adda bilisummaa Oromoo herreega siyaasaa isa kamiitiin iyyuu xiinxala siyaasaa isa kamiitiin iyyuu shoror keessummaatti kan isaan himachiisu tokkollee jaarmee adda bilisummaa Oromoo hin jiru har'a. Tokkollee hin jiru. Yoo himachuu barbaadan akka adda bilisummaa Oromootti sama adda bilisummaa Oromoo jedhanii hin himanne. Kana adda bilisummaa Oromoos himatamne irra jedhee recognize godha jedhee yaaduun. Sababiin isaas jaarmiyaan siyaasaa shanee jedhamu hin jiru. Jaarmiyaan siyaasaa shanee jedhamu yoo jiraates isuma Shimallis Abdiis faa Abiy Ahmed faa walii galanii tikni mootummaa sanaa walii galee murna nama ajjeesu walii gadi deeme hoogganaa isaanii qaamuma isaanii keessa ajjeesaniiti Oromootiin himachaa turan har'as himachaa jiru. Murni isaan biyya sana keessatti ijaaranii ittiin gara deemanitti namoota bebbeekamoo baadiyaa keessa magaala keessatti ajjeesanii ittiin immoo adda bilisummaa Oromootiin yakkan kaleessas ture har'as jira. Tarii warra kana yoo ta'e as baasanii himachuu danda'u. Ammatti isa isaan himatan sana keessa adda bilisummaa Oromoo ulaagaa sana hin guutu. Shoror keessaas miti qaamni tokko biyya sana keessatti haga hidhannoo hin qabnetti, haga qawwee harkaa hin qabnetti, haga qaama qawwee hidhatu hin hooggannetti qabsoo nagaatiin seeraan biyya sana keessatti filannootiifuu boordii filannootti namni rijister ta'ee qabsoo karaa nagaa gaggeessaa jiru tokko addunyaan kan beektu biyyi suni kan beeku jaarmiyooleen siyaasa biyya sana keessaa guutummaatti kan beekan tokko har'a Abiyyumti lafaa ka'ee fi warra kana sirna shoror keessaadha jedhee nan himadha yoo jedhe eddee kamitti kan inni akka inni fudhatama argatu hin beeku. Kan inni himatu tarii addunyaan isa kan hin fudhatti bakkuma isheen itti kan fudhattuufi tokkollee hin jiru. Shoror keessummaa isaayyuu Abiyyiin ati shoror keessaadha. Filannoo isin amma gaggeessitaniyyuu ufnee hin taajjabnu jedhaniiti shoror keessummaa inni ittiin qaama biraa himatu fuudhanii isatti maxxansaniiti biyya isaanii keessa nagaatti taa'aa jiru jechuudha. Amma shoror keessaan eenyu yoo jenne isa addunyaan ufnee siin taajjabnu. Filannoon isin gaggeessitan kun filannoo bilisaa miti. Kan sabaaf sablammoota biyya sanaa jaarmiyaa siyaasaa biyya sanaa kan hirmaachise miti. Kun immoo maqaa biraatiin yoo hiikame shoror keessaadha waan ta'eef ufnee mootummaa saba isaa shoror keessu mootummaa jaarmiyaa siyaasaa qabsoo karaa nagaatti jiru shoror keessaa jiru tokko ufnee filannoo bilisaati jennee taajjabuu hin dandeenyu. Waan kana gaafa sirreessitan dhufuu dandeenya jedhaniiti kaansil godhanii jechuudha. So amma shoror keessaan eenyu yoo jenne mootummaa biltsiginnaa isuma ofiin jedhutu biyya sana keessatti shoror keessaa ta'ee addunyaanuu itti ragaa baate jechuudha. Eddee kam dhaabbateeti shoror keessummaa ofuma isaatii Abiyyarra ka'ee warri paarlaamaa keessa jiru silaa miindaa isaaniif jedhaniiti harka baasu. Warri paarlaamaa sana keessa taa'u ani waan hedduu wanti na gaddisiisu keessaati. Uummanni paarlaamaa sana keessatti filamee achi taa'u kuni hojiin inni waggaa 3 kana hojjete keessaati
gaaf tokko jecha tokko dubbatee hin beeku, gaaf tokko yaada kennatee hin beeku. Yaanni dhimmi isaan baasuudhaatiif achi keessa ta'an yeroo hundumaa harka baasuuf. Miseensonni paarlaamaa achi keessa jiran sammuun isaaniin hojjetu, iji isaaniin hojjetu, gurri isaaniin hojjetu, yaada hin qabanii wanti isaan qaban harka qofa. Abaluun haa ajjeefamu? Haa ajjeefamu. Mister Eksiin haa hidhamu? Haa hidhamu. Harka baasuu qofa. Afaaniin illee hin dubbatan. Mister Waayinii biyya haa baafamu? Haa baafamu. Harka baasuu. Ammasichi harki isaaniiyyuu yeroo hundumaa paarlaamaa keessatti akkasumatti rarra'eeti ta'a. Sagalee namaa dhageessu paarlaamaa keessa sagaleen ati dhageessu sagalee Abiyyi Ahmed qofaadha paarlaamaa keessatti. Kan miseensota paarlaamaatti argitu maali? Harka qofa. Harkuma qofa. Uummata harka baasuuf achi keessatti walitti qabame malee uummata biyya sanayyuu sabaaf sablammoota bakka bu'ee achi keessa kan jiru tokkollee hin jiru jechuudha. Warri sabaaf sablammoota bakka bu'ee achi keessa jiru eenyu? Warra gaafa qeesaatti waa taatu duwwaa warra bo'u. Gaafa sabni guddaan kun immoo gaafa inni miidhamu warra afaan qabatee ammayyuu hidhamuu qabu, ammayyuu diigamuu qabu, ammayyuu baduu qabu jedhe warra harka baasuuf achi keessa taa'u qofa. Namni tokko ittiin eengadda waa'ee shororkeessummaa kanatti gaafa isaanii paarlaamaatti dhiyeessan dubartiin tokko eenyu lalisee kan jedhamtu harka baasuu diddeetii harka marattee teessii jedhaniiti nafxanyaan sooshaal miidiyaa kanarraa suura ishee fi waa'ee ishee akka inni itti dubbatu argiteetta. Nama tokkitti irratti duulli amma kanaa biyya sana keessatti gaggeeffamaa jechuudha. So kanaafi akkuma sila jette dargiin qayi shibbir jedheeti warra yaada isaa hin fudhanne akkasittiin bakkee keessatti fixaa ture. Wayyaaneen shoror keessaa jettee akkasittiin uummata Oromoo lafarraa fixaa turte. Abiyyi waan biraa uumuu hin danda'u, nama waa uumuu danda'u miti. Yoo waa uumanii itti kennan malee. Isuma kaleessa ittiin duuba taa'ee hojjechaa ture sana har'a immoo carraa argatee fuulduratti ba'e sanaani isuma kana shoror keessaadha jedhee fidee as ga'e. Mee bakka itti shoror keessaadha jedhamanii himatan sana immoo tokko tokkoon tartiibaan immoo lafa nuu kaayii otoo jedhame bakka inni itti waan kana waa'ee jaarmiyaa adda bilisummaa Oromoo inni itti kaa'uu danda'u hin jiru jechuudha. Shoror keessaan matuma isaa akka ta'e addunyaanuu itti ragaa baateetti jirti jechuudha. Isa kana keessatti amma har'a ganama bakka tokkotti bilbileen gaaffeen ture. Kana booda namni waraqaa filannoo harkarraatii hin qabne akka waraqaa eenyummaatti haga filannoon kun darbutti kan fayyadu waraqaa isa kan filannooti. Abbaan fedhe siyaa qabu poolisiinis yoo si qabe waraqaa filannoo sana hin qabdu yoo ta'e ati shoror keessaadha siin jedheeti siidha jechuudha. Waajjira tokko tokko yoo tajaajila garagaraatiif yoo deemte waraqaa filannoo qabdaa jedhanii si gaafatu jechuudha. Hin qabdu yoo ta'e shoror keessaadha achumatti poolisa sitti waamanii si hiisisu jechuudha. So uummata kan shoror keessaa jiru eenyudha? Uummanni nagaatiin akka inni bahee hin galleef kan shoror keessaa jiru eenyudha? Mirga uummanni qabu bari sabni tokko filachuu dhiisuun mirga isaatiin. Biyya kana keessatti ati yeroo filannoo namni si dirqisiisu hin jiru. Yoo barbaadde filatta, yoo jibbitan dhiista. Hojii qabdoote hojii keddee hin gootee yoo ta'e duwwaa deemtee filatta. Amma namni filannoof galmaa'u gaafa didu isaan filuuf galmaa'u gaafa didu maal godhan filannoo fuudhanii achi eeressani amma yeroon filannoo dhumatee ture yaadattote amma achi eeressaniiru filannoo beeksisa baasaniiru maaliif uummatatu filannoodhaatiif galmaa'u dide uummannis filannoof galmaa'u didennaan filannoo achi eeressanii isa kanaanis namoonni deemanii galmaa'u gaafa didan akka waraqaa eenyummaatti kana booddee haga filannoon kun xumuramutti kan fayyadu kaardii ishee kan waraqaa filannoo sanaatii jedhaniiti uummata shoror keessaa jiru jechuudha. So shoror keessaan eenyu yoo jette Abiyyuma mataasaa fi warra isa jala gugguufan warra biltsiginnaa kanadha jechuudha. Baay'ee galatoomi ittafa yaada baay'ee bilchaataa fi yaada gaarii kaastee fakkeenyaa fi waa'ee shoror keessummaa kana keessatti mana hayyuu duree ibsaa dhaamsanii dhaqanii lafa ibsaan hin jirretti nama tumanii qabeenya saamanii deemanii akka viidiyoodhaan illee namni isaan waraabee addunyaatti isaan saaxilee jechuudha. Isa kanaafi kanallee itti dabaltee kaasta waan keessatti gaggabaabsi. Fakkeenyaa fi amma walloon kan Oromooti. Wallooni
naannoo Amaaratii jedhamee haasa'ama. Sooshaal miidiyaa irratti yookaan immoo Abiy Ahmedis kanaan duras dubbatee jira. Mootummaan naannoo Amaaras kan jechaa jiru Wallo የአማራ ክልል jechaa jira. Walqaayitiin kan Amaaratii jedhamaa jira. Egaa yeroo akkas jedhu Shawaanis kan Amaaratii kan jedhamu Wallaggas kan Amaaratii jettee sila kaastee jirta. Kana hunda irratti kan Itoophiyaanoo kan eenyuti isa jedhu kanaaf imee deebii maaltu jira? Yeroo barbaadanii naannoon haa diigamuu jedhu. Kan lolaa jirruuf naannoo keenya irratti Walqaayit waan nurraa fudhatameefi jechaa jiru. Eegii naannoon haa diigamu jedhame dhuguma lafa sanatu nurraa fudhatameef lolaa jiru moo Itoophiyaa walumaa galatti iyyuu tokko jedhanii yoo falmaa jiru gama tokkooni. Gama tokkoon immoo Oromootu kunoo asirraan naannoo keenya fudhachaa jira jedhaniitu Oromoo Walloo irratti lola bananii lola hamaatu deemaa jira. Isa kanaafi Tigree irrattis bifa kanaan deemaa jira. As garagaranii biyya tokko Itoophiyaa Tigdam Oromummaa iyyuu damechaa jiru. Eeggii akkas jedhanii kan haasa'an ta'e maaltu Tigraay naqee isaan lolchiisutti kaase? Maal sababni isaa? Naannoon haa badu jedhanii karoorri isaanii fi kaayyoon isaanii naannoo balleessuudha. Kanaaf walumaa galatti uummata kana loluutu caalamoo sababii naannootiin tokkoffaa yeroo hedduu naannoo Amaara jedhamee deema. Kan itti aanu immoo yoo uummanni immoo achirraa ofirraa loluu eegalee nuti Itoophiyaadhaa jedhu. Inni isa kanaafi kana walitti isa sila halkan naqanii mana hayyuduree dhaqanii hayyuduree qofa miti namoota hedduu halkan dhaqanii kan isaan ukkaamsantu jira. Kanarratti dabalataanii manni murtii biyya sana keessatti nama yeroo hedduu Jaal Kennasaa Ayyaanaa akka Lammii Beenyaa fa'aa Jaal Gammachuu Ayyaanaa fa'aa warra kana Jaal Kennasaa fi Jaal Gammachuu fa'aa gadhiisanii jiru. Himanni Jaal Abdii Raggaasaa amma ragaan irratti hin argamne amma ammaatti murtiin hin godhamne akka bahanillee eeyyamni godhamee ture. Kanaaf impaayirummaarraa Riippaabilika Itoophiyaa jechuurraa impaayirri Itoophiyaa kuni eeggii seerri jiraate, eeggii riippaabilikummaan olaantummaan seeraa jiraate maaliif manni murtii isa gadhiise poolisii maafidha? Poolisiitu biyya bulchaa jira moo mana murtiitu biyya bulchaa jira? Manni murtii eegan jiraanne akkamitti biyyi suni riippaabilik jedhamtee waamamuu dandeessi? Mana murtii yoon qabu seerroo hin jiru. Maal jechuudha kana jechuun mee kanarratti yaada kennuu kennu. Galatoomi gabaabsiti. Tole galatoome biyya sana keessatti kan biyya bulchuu sadarkaa adda addaati qaba. Otoo akka seerri biyya sana keessa jira, dimokiraatiitu jira, namnuu waan barbaade mirga isaa ibsachuu akka barbaadetti bahee galuu jedhaniiti himuu jechuudha addunyaatti gaafa himan, uummatattis gaafa as ba'anii himan akkasitti jechuudha. Har'a namni tokko yakkaan himatamee manni murtii immoo lakkii yakkii isinittiin himattan kun amansiisaa miti, kan isa hiisisu miti, bilisaan gadhiifameera gaafa jedhamu qaamni biraa immoo gaafa isaan manaatii gabbahan fuudheeti mana hidhaa kan biraa geeffata. Manni hidhaa mootummaan qabu kan biraa, manni hidhaa impaayera Itoophiyaa isheen jedhamtu immoo qobaatti kan isheen qabdu kan biraa, manni hidhaa warri leellistoonni Itoophiyaa isa jedhu sana warri qaban kan biraa. Warri kun hundumtinuu walirraa si fuudhanii teddee barbaadanitti si hidhu. Gaafa manni murtii jalqabaa si gadhiisee booda namni si gaafatu hin jiru. Maaliif? Kan sana booddee mootummaan hin beeku. Egaa mootummumti jira jedhamu suniyyuu jalqaba manni murtii yoo gadhiisee sana booddee lafti ati jirtus hin beekamu, eenyu akka si hidhes hin beekamtu. Yeroo adda addaatti deemanii yoo gaafatan mana murtii qaama hidhan beennuu jedhu. Eddee isaanitti hidhamanis deemanii yoo gaafatan asnuu kahaa jedhameeti nutti kenname malee nuti hin beeknu jedhu warri mana hidhaa eegdonni sunis. Mootummaan manuma hidhaa sana iyyuu ni beekaa jedhan yeroo baay'ee. Warruma mana hidhaa sana bulchaa jiran sana iyyuu ni beekaa mootummaan. Yoo beeka ta'e namni tokko dhaqee gaafachitti gaafa hidhamu qaamni nama geessee achitti itti kenne naa kahaa jedhee achitti kennate kun eenyu jedhee mootummaan akkamitti gaafachuu dadhabe. Kuni ta'ee hin beeku jechuudha. Kanaaf Abiyyi kan inni beeku haga tokko, Tigni qobaatti kan inni beeku haga tokko,
warri deebisnee immoo sirna Minilik kana deebisnee gad ijaarra impaayera kan itti fufsiisu qabna warri jedhanis immoo qobaatti akkatti nama hidhaan akkamitti nama assasineet akka godhan akkatti nama mana hidhaa keessatti ukkaamsan kan hundi isaanii adda qabu jechuudha. Kanaafidha biyyittiin yoo diigamte malee waa tokko furmaan hin jiru kan jedhamuufi. Amma mana hayyee duree eengadda deemanii otoo deemanii guyyumayyuu koottuu si barbaannaa otoo jedhanii Yaaldaawudiin deema. Waan sodaa isaanii tokkollee hin qabu jechuudha. Halkan naannoo sanarraatii ibsaa balleessanii dukkana dahatanii deemanii mana caccabsanii ol seenanii qabeenya mana keessaatii waa takka toon hambisiin warri saamu kuni dhuguma mootummaadha. Mootummaan jira inni jedhamu asirratti jechuudha gaaffiin. Mootummaan tokko yoo si barbaade seeraan waraqaa baafateeti dhufeeti si gaafata. Barbaadamtaa dhiyaadhu nuti immoo qaama sirnaati jedhee waan ittiin hojjetu sana waraqaa eenyummaa isaa ta'u akka seeraatti sila akkasitti si agarsiiseeti nama high profile warra qaban kan akkasitti ni gaafata malee halkan itti deemanii duuriyyeen deemtee mana namaa akkasitti caccabsitee saamti jechuudha. Warra kana warri kami warri isaanii shoror keessaa jedhanii warri himatan warra kanaa jechuudha. Warra halkan namatti deemee mana namaa caccabsee warri saamu kuni maqaa mootummaa dhahatee mootummaan miindaa kaffalee fi warra akkasittiin himatu shoror keessitoonni warra kanaa jechuudha. Warra kana warri himatamuu qabu maqaa shoror keessummaatiin malee namni nagaatiin mana isaatti jiraatu, namni nagaatiin qabsoo karaa nagaa gaggeeffatu, ibsaan irratti dhaamee qabeenyi isaa gaafa saamamu isaantu silaa har'aa hayyee dura adda bilisummaa Oromootu jara kanaan mootummaa makanayyuu shoror keessaa jedhee himachuu yeroo danda'utti garuu biyya seera hin jirre keessa waan jiruuf bifa kanaan himachuu waan hin dandeenyeef sadarkaa kanarra jirama malee mootummaan kun bifa kanaanidha deemaa jechuudha. Maaliif seeratu hin jiru biyya sana keessa. Seerri mirga keessii kabaju, seerri yaada keessii fudhatu hin jiru waan ta'eef amma manni hidhaa mana hidhaa shoror keessaan hoogganutu jira biyya sana keessa. Manni murtii mana murtii shoror keessaan hoogganutu jira achi keessa. Eenyuyyuu waan barbaadeen himatame gaafa deemu mana murtii shoror keessaati. Ati eenyu inni si dhiyeessus inni sirratti murus eenyu shoror keessaadha. Nama isa deemu sana duwwaadha qulqulluun jechuudha. So bifa kanaan jira waan ta'eef kanaatiif furmaata waaraa akkamittiin fiduu dandeenya isa jedhu irratti waan bal'inaan hojjetamuu qabu jechuudha barbaadeen. Baay'ee galatoomii egaa yaadni sa'aatiin keenya nurratti gabaabbatee waan xumuraa jirruu fi fakkeenyaaf gaaffii xumuraa fi achumarraan yaada kee yookaan immoo itti kennattee yaada furmaataa kan jedhus waliin keessa gabaabsitee waan cuunfamee amma kana keessatti mari'annee fi tokkoffaa filannoon amma dhufu kanarratti sila kaastee jirta irra deebuudhaaf otoo hin taane gaaffii hafetu jira kana keessa. Dhimma amma waa'een uummanni Islaamaa iidii isa kana masqala addabaabayii yookaan irratti immoo dirree masqalaa kanarratti hin ayyaaneffattan kan jedhutu deemaa jira. Uummanni kuni gadi bahee filannoo kana gubbaa irratti yoo fincilee filannoo kana hin filannu yoo jedhee maaltu uumamuu danda'a isa jedhuu fi uummanni kunoo hin fincilamoo hin fincilu. Fakkeenyaaf warri abbootii amantii Islaamaa warri akka eenyu Ahmadiin Jabal fa'aa warri akka eenyu namicha guruppii Ahmadiin Jabal kana kan afaan Amaaraatiin waan gochaa turetu jira. Kan isaaniin bakka bu'ee Oromoo iyyuu arrabsee aangoo iyyuu ambaasaaddara ta'e iyyuu jira. Kana dabalatee mee warri amma amantii kanaan dhuguma nuti islaamummaadhaa fi keenya fi hidhamaa turre torchar ta'aa turre warri jedhu kun Ahmadiin Jabal fa'aa kana gubbaa irratti maal jechuu danda'u isa jedhuu fi kana fuuldura yoo dhaabbatanii dhuguma amantii isaanii jaalatu jechuudha. Yoo kun immoo lakkii kana waan tokko jarri kun hin xixxiinne yookaan hin dubbatanii waan kana kabajamuu qaba yoo hin jedhan ta'e jarri kun durumaan iyyuu ajandaa ittiin uummata mataa naannessan kan itti assaayimentii uummataa kennanii uummata keenya itti hiraarsaa uummata keenya itti ajjeechisiisaa turan malee karaa dhugaa fi karaa haqaa irratti miti kan isaan qabsoo gochaa turan jechuudha. Kanaafuu kanarratti yaada akkamii qabda kan jedhuu fi impaayirri kuni walumaa galatti akkamittiin waraanni bilisummaa Oromoos karaa nagaatiin gatteenyee mari'annaa jedhe. Isaanii wanni isaan haasa'an waan biraati sila kaastee jirta waa'ee shaneessa jedhus. Kanaafuu waraanni bilisummaa Oromoo siyaasan impaayira Itoophiyaa kuffise moo hin kuffisne isa jedhuu fi
yoo kuffisee jiraate akkamittiin nagaa barbaannaa jedhee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo bosona keessa jira. Warri magaalaa taa'anii miidiyaa of harkaa qabaatanii dippiloomaasii imbaasii biyya addunyaa kanarratti ijaarratanii yeroo isaan taa'anii shororkeessaadha jedhanii dubbatantu caala moo lakkii wanni hojjetamaa jiru kun sabatu dhumaa jira. Qabeenyatu manca'aa jira. Kanaafuu teenyaa mari'annu kan jedhu kanatu fudhatama qaba addunyaa biratti kan jedhu kanarratti yaada kennu kenni gabaabsi sa'aatiin keenya dhumeera galatoomi. Tole galatoomi. Amma biyya sana keessatti tokko erga yeroo darbee warri Awurooppaa ufnee filannoo kan hin taajjabnu erga jedhanii kaase miseensonni biltsiginnaa waan isaan barreessanis waan isaan dubbachaa jiranis argama jirra. Biyya keenya keessatti kadhattuu beekta gaa kadhattuuni yeroo baay'ee kadhattuu afaan Oromootiin manarra deemanii kadhatanillee argee hin beeku. Kadhattuun kun eessaa akka dhuftee beekna. Warri kadhattuu kun amala tokko qabu. Ufanii manuma keetti si kadhatu. Waan meeqa sirra tuulanii ati abbaa qabeenyaati, ati abbaa biyyaati, ati sooressa maali jedhu warra kadhattuu kana gaa yeroo isaan manarra deemanii kadhatan dhageessite jedhee yaada. Waan meeqa sirra tuulaniiti si kadhatu. Ati immoo yoo tarii waan kennituuf hin qabdu yoo ta'e isuma haga sana sirra tuulanii si kadhachaa turan sana deebisaniiti. Mul'uchi godhanii immoo si arrabsanii deemu. Kadhattuma sana isuma afaanuma amma ittiin waan meeqa sirra tuultee si kadhachaa turteeni yoo ati waa itti kennuu didde immoo deebistee immoo si arrabsitee fuutee lafuma kanatti si dabalteeti deemtee jechuudha. Waanuma xiqqoo tokkollee yoo itti kennite immoo waan xiqqoo tokko naa kennite jettees immoo si arrabsiti tokko tokko immoo isheen amala hin qabne. Kuni amaluma kadhattuu biyya impaayera Itoophiyaa sana keessa jirtuuti. Har'a koottaatiin nu taajjabaa jedhaniiti addunyaa kadhachaa turani Abiyyi fa'a. Ameerikaa kana kadhatanii, Awurooppaa kana kadhatanii, NGO instituushinii gurguddaa garaagaraa kadhatanii hundi maallaqas warri gargaaranii ufnees ni taajjabnaa jedhaniiti biyyi nagaadha jedhanii mootummaan kun shororkeessaa miti jedhanii addunyaan nagaadha waan gaariitu jira jedhanii ufnees ni taajjabnaa maallaqas hin gargaaradhanii gargaaran. Garuu yeroo gabaabduu keessatti yeroo dhugaan Oromoo yeroo isaan saaxilu yeroo gabaabaa keessatti akkuma waan itti galagaleeti akka addunyaan afaan isaanii keessa tuftee akka isaan gattu taasifamee jechuudha. Kanaaf maalitti deebi'e nama sooshaal miidiyaa kanarratti afaanuma dur kadhachaa turaniin ufanii nuu taajjabanis nuu taajjabuu baatanis jijjiirama isaan nurratti geessisan hin jiru jijjiirama isaan nuu fides hin jiru jedhaniiti mul'uji godhanii immoo deebisanii arrabsaa jiru jechuudha gaama addunyaa kana. Abiyyi immoo harka lafa jalaatiin ammayyuu kadhachaa jira. Wanti dhugaan lafa jiru immoo ammayyuu Abiyyi immoo kadhachaatti jira. Waan miidiyaa irratti ashkaroonni isaa dabballoonni barreessaniif dubbatan waan biraadha. As deebi'ee immoo Abiyyi immoo harka lafa jalaan immoo warra Awurooppaa ammayyuu kadhachaa jira. Kanaaf immoo iyyuu warra kanaatiin sadarkaa kanaatiin nu geessise akka addunyaan uftee nu hin taajjabne warra nu godhe jedhanii immoo koominiitii garaagaraa ala kanaatii warri isaan himatan akka shororkeessummaatti illee warruma har'a namichi tokko dubbachaa ture kalee sanatti fakkaata kan inni haasa'an har'a dhaggeeffadhe. Akka shororkeessummaatti namoota himatamanillee dhimma kanatti wal qabsiifamee jira jechuudha. Isa isaan amma Shanee fi TPLF qofa otoo hin taane namoota ala kana keessaatii naannoo Jarman Ameerikaa kana keessaatii namoonni isaan himataniiran jiru jechuudha. So kana wajjin kan wal qabate egaa jarri kuni maalittidha deemu akka amma himattanistis waan isaan itti milkaa'an hin jiru. Namichi yeroo dubbatu waanan gochaa ture ifatti isaanitti simaa kitaaballee barreessee isaaniif ergee isaanuu irratti dubbisanii gariin isaanii irratti walii galaniiti waliin mari'achaa turre ammayyuu biyya deemee walii wajjin isaan wajjin hojjechuudhaatiif sagantaan qaba ture jedha. Garuu isaan as deebi'anii shororkeessummaatiin himatan jechuudha. Naannee egaa biyyi suni amma diigamte. Diigamuu kana keessatti qooda olaanaa eenyutu qabaa maaltus diigamuu kana keessa fidee isa jedhu Amaarri siyaasa wallaaltee miti. Jabina yookaan immoo laafina Abiyyis miti. Siyaasa sanaa guutummaa guututti jijjiiramuu keessatti diigamuu biyya sanaa keessatti qooda olaanaa har'a kan fide otuu waraanni bilisummaa Oromoo akkuma jaarmiyaan siyaasaa yeroo galan sanatti tole jedhamee hundi utuu galeera too ta'e har'a impaayerri suni akka sibiilaatti ol kaatetti dhaabbatti ture. Akka sibiilaatti dhaabbatti ture sila har'a. Har'a silaa gaaffiin dirree masqalaa suniyyuu akka kanatti ton taane gabbahanii arrabsaniiti
biyya keessanitti isin galchinaa jedhanii gabbahanii silaa uummata keenya arrabsu turan. Har'a qooda kanaa keessatti wanti isaanii gara kanaatti diigee haala isaanii gara kanaatti kan geesse waraanni bilisummaa Oromoo siyaasa inni gaggeessu, qabsoon inni gaggeessu bifa biyyittiin amma qabattee deemaa jirtu kanarratti geesse galcheera jechuudha. Jaallatanis jibbanis amma humna siyaasaa dippiloomaasii ala kanaa caalaa, siyaasa ala kanatti hojjetamu caalaa, waan meeqa ala kanatti hojjetamu caalaa, qabsoon waraanni bilisummaa Oromoo, siyaasni waraanni bilisummaa Oromoo, siyaasa yeroo jennu siyaasa isaan dirreetti bahanii waan meeqa himatanii hojjetan osoo hin taane humni isaan jijjiirama biyya sana keessatti gochaa jiran suni akka sadarkaa biyyittiin amma irra geessu sanatti warra geesse qooda olaanaa warra qabu keessaati waraana bilisummaa Oromooti jechuudha. So kanaaf uummanni Oromoo ammallee impaayera sana akkaataa isheenitti akkuma jaalmarroon jedhee biyyittiin raafamaa jirti, raafneeti keessaatii dhadhaa nuuf ta'u, dhadhaa nuti Oromoo nyaachuu danda'u keessaa baafachuu akka dandeenyutti raasnee dhimbiibne keessaa baafachuu qabnaa. Isuma jedhan sana ammas haala isheen amma jirtu kana filannoo kana jedhu miti isaan. Filannoon kuni wanti inni filamuu fi amma tokko Abiyyi faa shororkeessummaa kan himatanii rakkoon nutti heddummaati jennaan filannoo kana gaggeessuu hin dandeenye jechuu danda'u amma gara fuulduraatti. Filannoo kana gochuudhaatiif haala rakkoo hedduu keessa jirra. Biyyittiin rakkoo hamaa keessa jirti. Amma shororkeessummaa qaama sadii himataniiru jechuudha. Kana kanarraa kan ka'e nageenyi biyya kanaa sodaachisaa waan ta'eef ammatti filannoo kana gaggeeffachuu hin dandeenye jechuu danda'u. Maaliif addunyaan kana keessaa qooda hin qabnu waan jetteef rakkoo garaagaraa sababa uummatanii kana gochuu hin dandeenye jedhanii bira darbuu danda'u. Kana jechuun ammatti hin jenne jechuu danda'u jechuumaaf. So kana yeroo isaan jedhan nuyi Oromoon immoo akka Oromootti isa kana keessatti bu'aan nuti kana keessaatti argannu. Amaarri amma waan addunyaan ufte taajjabuu fi diddeef maraatanii waan qabaniif waan gadhiisan wallaalaniiti mataa dhukkubsatanii manatti galanii taa'aa jiru. Uftee addunyaan harka rukuttee fi hinjifattaniitu jettee dibbee rukuttee fi badhaastee galuu waan diddeefi jechuudha. So bu'aan addunyaan kana keessatti hirmaachuu diddee fi Oromoon akka bu'aa isaatti ilaallatee gara fuulduraatti immoo kanarra dhaabbate maal gochuu qabna isa jedhu gama humni isaa jiruutiin gama siyaasni isaa dippiloomaasii isaa jiru hunda irratti xiyyeeffate hojjechuun yeroon isaa ammaa jechuun barbaade gabaabumatti walabummaa galatoomii. Baay'ee galatoomii. Egaa sa'aatiin keenya dammi yoo tuumoo mi'aawuu maraguu jedhe Oromooni. Egaa akkuma dammaa sana utuma inni mi'aawuu maragaa jirra waan ta'eef haalli sa'aatii nuti itti qopheessaa jirru waan nu daangessuuf kanaaf egaa sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti horii bulii deebanii kunis uummanni Oromoos barnoota guddaa akka inni irraa argatu abdii guddaa qabna. Egaa daawwattoota keenya jaalatamuuf kabajamoo sagantaan walabummaa News Network yeroo yerootti dhiyeessu hayyoota Oromoo fi aktiivistoota Oromoo hedduu fidee akka mari'achiisu kana mari'achiisaa tures gara fuulduraattis akka mari'achiisu asumarraan quba qabaachaa subscribe like gochaa akka nu faana dhaabbattan isin gaafanna. Atis ittafaa Oroo egaa waamicha keenya dhageessee walabummaa News Network irratti dhuftee yaada kee uummata Oromoof ibsuu keetiif hedduu galatoomii siin jenna. Hedduu galatoomii walabummaa hatillee akkasumas miidiyaa walabummaa News Network akkasumas hordoftoonni miidiyaa kana bakkuma jirtanitti hedduu galatoomaa. Egaa miidiyaa akkuma reefa eegalu ta'uusaa irratti quba qabaattanii egaa waan barbaachisuun hordofuutiin follow share gochuutiin akka bira dhaabbattanii uummata Oromoo biraanis immoo dhaamsa asiin darbu hunda biraan ga'uu keessatti gahee keessan akka baataniin jedha. Hedduu galatoomii. Hedduu galatoomii horii deema.